Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamiin nagaa keessanii fayyaa keessanii hordoftota Ashim tube oro baga nagaa jiraatanii nu gammachiisan isiniin jedha. Kanaaf hadha duraan dursee waa'ee aappii wantoota garaagaraa barumsa waa'ee mobaayilaa qabadhe isiniif dhiyaadhaa ture. Akkasumas diraamaas wantoota garaagaraa isiniif qabadhe ture. Har'a dammoo waan baay'ee tokko nama gammachiisu cidha oromoo yookiin dammoo aruuza kan jedhamu kan baay'ee tokko nama gammachiisu haala seera aadaa oromooti akka aadaa oromootti kan gaggeeffamee fi akkasumas iddoo bashannanaa filatamaa ta'etti kan godhame baay'ee tokko kan namatti tolu. Kanaaf sirriitti ilaalaatiin ittiin bohaaraa isiniin jedha. Akkasumas waan baay'ee tokko namatti tolu. Kanaafuu iddoo bashannanaa kan amma jirru kun iddoo bashannanaati. Akkasumas sagantaa keenya itti fufaa jechuudha. Hanga iddoo bashannanaatti baanee hanga gara manaatti galuutti sagantaan keenya itti fufaa. Kanaaf muuziqaa garaagaraatiin kan qindaa'e. Kanaaf baay'ee tokko namatti tola, baay'ee tokko filatamaadha. Ni jaallattan jeetiin abdii qabaa. Kanaaf ilaalanii kan hin quufnedha jechuudha. Viidiyoon kun aruusni kun ilaalamee hin quufamu jechuudha. Baay'ee tokko nama gammachiisa, baay'ee tokko namatti tola. Kanaaf akka ilaaltaniitiin itti gammaddan abdii qaba hordoftoota Ashim tube oro. Kanaaf waan hunda yeroo itti aanus kan kana caalaa baay'ee tokko nama gammachiisu qabadhe isiniif dhiyaadha. Akkasumas diraamaa adda addaa qabadhe isiniif dhiyaadha. Kanaaf diraamaa itti aanuun hanga walitti deebinutti cidha kanaan naaf bohaartan jechuudha. Diraamaa baay'ee filatamaa fi baay'ee tokko namatti tolu kan waa'ee jaalalaa ta'e wantoota garaagaraa of keessatti qabatu kan baay'ee tokko nama hawwatu isiniif qabadhe isiniif dhiyaadha. Kanaaf hangasitti cidha kanaan naaf bohaaraa, aruuzatti du'aayis naaf godhaa fi isiniin jedha. Akkasumas hiriyaa kiyyaa horaa bohoorii bulinaa jedhaanii akkasumas naaf eebbisaa jedha. Kanaaf akka naa eebbisan abdii qaba isiniin jedha kaa hordoftoota kiyyaa. Kanaaf amma nagaa Kisa sen nandu bata malapasa hamma yomi tanasasa lama wanja ture lama shane fi aba o elle fi kafa o himbarena bartu oromoda martu Kisa sen nandu bata malapasa hamma yomi tanasasa mafa
dachaa gammadaa qindii jaalalaan daraartutaa wal jaabeeffadhaa dahoolidaa guyyaa ayyaama guyyaa mura. isinif qabnu wal jabeeffataa isin lamaanuu. Kisa sen nandu pada malapasa hamayo la video ni video no dari la nandu pada malapasa hamayo tanasasa hanga milama antonin tala umri deri nama mega kirgana matano delay.
dagacha taaru sota dacha dacha gammachuun dacha. Isinif dacha gammada dundi jalalan darartuta wal jabay fadda daholida kuya ayama kuya Nandu pada malapasa hamma yomi tanasasa mafa
Galatoma namu boota keessa nu qabadha. Sagantaa raataa seenaa namni beelee qabbana keessaa dhufe gonsom hojii. Akkamiin geette hoo?
Sonin tala umri derina hojini bula jalalab gamachun wolfana tura kabena wajin ilmani sura kabena wajin ilmani sura hangam ilma ansonin tala umri derina hojini bula jalalab gamachun wolfana tura kabena wajin Kisa Sen Nandu pada malapasa Hamma yomita nasasa Mafangu bata nambasa Nangkapane sabu
kisa sen nan dubbadha malabbaasa hamma yoomitti na saasa maafa